sagantaa kanatti yaadu artistii Rammee Waqtaalichiin bashannana Jirtu hasawa akka walaloota tokko siminjaa gurra keessan sochii afran qallootu oromummaa baraaree daasee sochii afran qallootu oromummaa baraare oromummaa faffacaatee buufaate qarree dhiiga dhangalaasanii lafee itti cabsanii isaan warri oromummaa deebisee ijaaree akkuma beekamu sabiinsi Oromoo walloodhaan jalqabee shawaa fi aanolee bituus keessa bahee calii calaqqoo irratti gootawwan beekaa achi murrootti ta'ee Jimmaa fi Wallagga Gujii fi Boorana haaluma wal fakkaatuun carraan isaa gahee kutaan 11 hundi deeggaramee cunqurfamaa ta'ee sabni koo gaafa san akka callee cittee addaan faffaca'ee gargaloo ta'ee Oromummaa mulqamee lafaa fi namallee maqaan jijjiiramee maqaa diinii isaanii baasee fi yaamuu dirqameedha. Gadaan duraa cabee baroota dheeraadhaaf dhabee biyya baasaa waan isin ajaa'ibsiisu baroota san keessa Oromoo ta'uu yakkaa afaan Oromoo dubbachuun nama ajaa'ibsiisa. Cunqursaan hammaattee dubartii dheerattiif ifaan ifuun oolle eeggatee guyyaasaa hayyootaan Oromoo kan didan cunqursaa finciluu jalqaban dirree dhawaa keessaa walbee jaarratan jaarmee hawaasaa maqaa walbee sadee Afrikaan ta'uu seenaan nu yaadachiisa. Har'a guyyaa hundeeffamaa sochii afran qalloo jalqaba ganamaa gaafa hundeeffamu kaayyoon isaa tokkuma Oromummaaf quuqamaa Oromoof dhimmamaa tokkummaan dammeessan Oromoo hundumaa ofirraa bulchuudhaaf bakkoota gabrummaa akkasitti qabsiisan qalqee bilisummaa sochii isaaniitu Oromoo dammeessee Soomaaliyaa raayis reediyoo tamsaasee dhaaba hangaficha ABO gurmeesse gootowwan muraasa yoo maqaa isinii ibse jaarraa abbaa gadaa kan ABO hundeesse Elemoo Qilxuunaa kan dura dhufaase Maammaduu Marqaadii kan alaabaa tolche Bakrii Sabaloo fi Sheekh Ahmad Rashaad faana warri qubee afaan Oromoo laatiin irraa eebbisee akka amanteedhaaf tolutti qindeesse. Hayyoota afran qalloo kan guyyaa kaleessaa xiqqoo maqaa dhawamee hangafoota keessaa. Xiqqoo maqaa dhawaa hangafoota keessaa gooticha ati teesse akka Moodar Muusaa hayyuu hiriyyaan qabne abbaa walaloo Muusaa Usmaa'il Mahammad Adam Abdii Kophee Ayyuub Abubakarii akka Shantar Shubbisaa waan isaa kalee hojjetaniif hanga irraa calaqqisa. Muuziqaa ammayyaatiin sagalee dammasanii Ali Birraatu alalaasa Ali Shabboo ammoo miisni wallisaa gitaara qirqirsee taabitoo fa'aa waliin namoota hedduudhaan muuziqaa qindeessa. Makkiyaa Abdullaahi fi Mahammad Kophee hoo waan keessaa hambisa. Hojiin isaan hojjetan baay'ee tuqisiisa. Namoota jajjaboo kanneen maqaan dhawee hedduudhaatu jira. Yeroo naaf hin geessu tanaaf hin jarjara akkasiin naafee haamee hambisaa ijarraa osoo dubbiin xiyya hin xumurre dura waan ijoo jira. Warreen du'aan galan addunyaa kanarraa jannata hawwinaaf rahmata rabbiirraa kanneen lubbuun jiran umriidhaan yoo turaa Rammee Malkaa biyya Masrii magaalaa Kaayoorraa walaloo haasa'u fakkaattu ta'e kanatti itti jira. كل ما عندنا نتشاف عم بس الثاني سادس قاعد ربي مالك شديما إلى المال
Sachi
fama, oggi a fratello, fatti di fami, magari a tutti. Suci Afrikano, Fatim de Fabi, Magala Kutiti. ulfata da kama kai tishiri ya bunde fama sachi afrantan mu
Thank